Tokkoffaan Kaarachaay jedhamuun beekama. Innis Raashiyaa keessatti argama. Raashiyaa keessatti kan argamu kun Kaarachaay yookaan immoo bishaan diimaa jechuun akkuma beekamu Raashiyaan bakka baay'ee nukilooraa itti oomishtu keessaa inni tokko isa kana. Kan duraan ittiin fayyadamaa turte bara 1967 keessa kan itti fayyadamaa turte isa kana. Gaaf tokko akka dingataatu fayyadamanuu gaaziin nukileerii dhohee bahuudhaan bishaan kana gara halluu diimaatti guutummaan guututti deebisuu danda'eera. Hamma lubbuu namaatiif balaa qaqqabsiisu ta'eera. Akkuma kanas bishaan halluu diimaa guutummaan guutuutti qabatee jiru kana namoonni tokko bira dhaabbachuu hin danda'u. Namoonni tokko sa'aatii tokkoof yoo bira dhaabbate lubbuunsaa akka darbitu hin himama. Hamma bakki sun cufamteetti daawwachuunis ilaaluunis dhowwaadha. Uummatattiidhaaf balaa guddaa gatii qaqqabsiisu waan ta'eef. Lammaffaan Kooptar Kireetar jedhama. Boolla guddaa addunyaa kanaa. Boolli kun yoo bicate gadi fageenyi isaa duwwaa tuqaa 5 kiiloomeetira kan ta'u oli. Boolla kun ilma namaatiin qotame jechuun waan nama yaachisu miti. Garuu immoo ilmuma namaatu qote. Innis daayimandii guddaa addunyaa kanaati achi keessa argame. Daayimandichi sun mangistii bara sanaatiif ooleera. Akkuma beekamu boolloon guddaan kun addunyaa keenya kanarraa boolloon ittiin wal qixxaatu hin jiru. Hamma addaattis boolloo guddaa addunyaa kanaa ta'uun taa'eera. Bal'inaanis guddinaanis wal kan gituun hin jiru. Innis boolloon guddichi kun Ruusiyaatti kan argamu yoo ta'u boolloo guddaa addunyaa kanaa akka ta'uun beekamu hammaattis cufamee jira. Naannoo sanaaf namni tokko akka inni darbu yookaan dhaqee daawwatu hin eeyyamamu. Saayinsoonni bara sanatti boolloo kana gadi qochisiisan hamma qonnee gadi deemnuun ho'inni qaama keenyaaf ho'iinsi lafaa walakkaa dabalaa baay'ee deemaa ture jechuun dubbataniiru. Meeqan keessattuu waa'ee boolla kanaa beekaa? Mee koomentiin nu beeksisaa. Sadaffaa kun Suudi Arabiyaadha. Magaalaa guddittii Suudi Arabiyaa Madiinaarraa deemsa konkolaataadhaan sa'aatii 8 irratti argama. Innis moggaasni maqaa isaa Al-Naslaa jedhamuun beekama. Dhagaan kun akkuma isin argitan asii ol dhaabbiin isaa meetira 9, garaan isaa immoo meetira 8. Kun akkuma isin argitan uumama isaa keessatti waan namni tokko seefii yookaan waan qara qabu adda baase fakkaata. Seentimeetira 10 ol walirraa fagaatee hin argamu. Saayintistii yookaan qorataan addunyaa kanaa yookaan ilmi namaa dhagaan kun waan hojjechuuf akkana kaa'ame yookaan akkaataa kaa'icha isaa irratti illee qorannaa gaggeessanii jiru. Garuu maaf akkana kaa'ame? Qorannaa jiraatiinis bu'aa tokko agarsiisuu hin dandeenye. Afuraffaa fi isa dhumaa. Innis dhagaa boca kubbaa miilaa qabu kana kan Koostaariyaa keessatti argamu kan waliin ilaallu ta'a. Ala jalqabaatii qabee bara 1930 keessa dhagaa harka namaatiin bocamee lafa kaa'ame haala kubbaa miilaatiin argataniiru. Saayintistoonni kunis saayintistoota beekamoo addunyaa keenyaa kanaa. Bocni dhagaa kanaas akkuma beekamu dhagoota xixiqqoodhaa qabee hanga gurguddootti jiru. Isaanis dhagaanni guddaan keessaa bahan toonii 20 akka inni massanu himameera. Innis ilaalcha saayinistootaa keessatti ala ilaalanu akkamitti akka inni haala boca kubbaa miilaa qabatee jiraatu kanaan akka inni itti bocame baay'ee jara ajaa'ibee jira. Innis sa'aatii ammaa irratti dhagaan kun bakka 3tti argama. 50 ta'uun adda baafamee kan kaa'amu yoo ta'u kophaatti daawwachuun ni danda'ama. Waa'ee boca dhagaa kanaa yoo maal jettanii yaadaa jirtu? Kabajamtoota daawwattoota Qophiisaa Jamaal. Like, share, subscribe gochuudhaan nu gargaara. Yaada qabdan koomentii irratti nu beeksisaa. Waan haaraa arganne qabannee isin biraan geenya. Galatoomaa.